Kongkong ke manam nere. Paname. Wanu. Suma. Ya barsiisa halkan guutuu dadhabneer qurxummii qabachuu hin dandeenye ergati jettee garuu hin darban Erga Yesuus naan jedhe sitti nan dubbadhan. Mee qoma dhiibaati ergati jettee nan jalqaba jedha. jara qorri nyaatee dadhabanii qurxummii aqixaachaa qurxummii qaabade daayimenshanii qurxummii ittiin argatan bannaan Yesuus dhufee itti siqaa gara tuujubichaatti qurxummii qabuudhaaf qophaa'a. Marabii qulleeffatanii miiccatanii dhiisanii keessaa galan Yesuus duwwaa irratti dhufa. Amala Yesuus itti hoo jedha. Isatti qabdu irratti nuuf duwwaa irratti waatii jalqaba. Wangeela Yohaanis boqonnaa 2 yoo dhattan mana cidhaatti salphinni seene wayyoo salphanne wayyoo jedhe gidduu kanaan haati Yesuus fiidde bakka daadhiin wayinii dhumeera wayyoo innaan cal jedhii taa'i yeroon hin geenye mana cidhaatiin akka jedha Yesuus gaanota kana qulleessaa miidhaa gaanii haaraa qopheessaa har'a dhuganiu mana salphinaa keessatti bishaan itti guutan ammuma bishaan daadhiitti jijjiirame. Milikkita Yesuus godhe inni jalqabaa Qaanaa Galiilaatti. Har'a yeroo jalqabaatiif erga amantee jalqabdee milikkiti jabaan mana kee ta'uu jalqaba. Erga amantee jalqabdee waan ija keetiin hin agarre har'a arguu jalqabda. Asii gadi baatee gurra keetiin dhageessa. Guyyaan jimaataa har'a guyyaa addaati siin jira baake. Milikkita jalqaba. Bishaantu daadhiitti jijjiirame. Galateeffadhaa gooftaa. Ani inni dorgommeeko hamma fuudhutti gonfooko as ilaala. Ani inni dorgommeeko Qallu tokko isa dhumaa. Yeroo jaarsa sana kadhattani maal naan jette? yeroo sanatti anoo waaqayyoon argine laataa isan gugubachaa jiru kanan jecha Kunoo argeera. Konkooni kama otooni waldaa qabeessaa jedhu otoon dhaqeen jedhe. Yee barsiisa ergati jettee Hin darban. Darbaddaa jedhe Yesuus. Ameen. Qurxummiin kaleessa badde gamanaa gamasii wal guurtee dhufte. Eebbikeeti jalaa bade. Akkuma mana koo dhufe mana kee dhufaa jira. Mana eenyuu dhufu? Hin amantanuu maalan kun mana eenyuu dhufu? galgala har'aa bocuun keessii badeebi'u. Wal guurtee dhufte qurxummiin badde. Phexros ollaa waamuu jalqabe. Kottaa jedhe namichi bakka jedhe. Kana booddee dinqiin arge jedhe. An nama cubbamaadha jedhe. Ulfina kee arge. Yesuus jalatti kufe. Amma immoo jedhe Yesuus qurxummii qabdatu hin taane nama walitti qabda. Na dhaggeeffadhu. Ergaa tokko sii qaba. Yesuus ulfina isaa sitti argisee si booji'ee hojiitti si baasa.
Namni ulfina Yesuus arge kan biraadhaaf hin jiraatu. Nama si biraatiin isatti dadhabde jedhiin. Itti mikaa. Isa kophaa kee dadhabde jedhiin. Maqaa Yesuus gidduu buuse jedhiin. Qabattee galtaa jedhiin. Kottati waan si garramu mucaa kana afura moraati kan rakkisu naan jedhe Waaqayyo. Harka bal'isi. Gadan dhiisa. Ana fuura moraati. Godoon irratti ijaarradhee. Hin baata hoo baatu. Nan deema amma. Nan deema. Waggaa meeqa rakkisteeti? Waggaa torba. Waggaa torba. Waggaa torba. Bofa maalitti goota? Qorichaan gubaantu kee funyaan isaatti fuunfachiise. Bofa hoo? Bofa tana waalee jira. Mee afura bofaa nana milikkita kanatti agarsiisi. Akka bofaatti. Daddabi. Looyi dabi. Akka bofaatti daf. Daf. Akka bofaatti daf. Hin gadhiistu hoo hin gadhiistu? Gadan lakkisa. Awwooy! Qoonqoo gadhiisi. Awwooy! Qoonqoo isaa cufuudhaaf yaa burgun. Qoonqoo tokko. Lama. Isa dhumaa gara biddaa. Qoonqoo hin banamneere. Baname. Waanuma. Suma.